Hayya shama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamii nagaa fayyaa jirtu akkamii haalli barnootaa akkam ture kunuuti gammaas koorsii haarawa irraa kan eegallu ta'a jechuudha. Koorsiin kun koorsii barnoota waggaa arfaffaa kan ta'e Advanced Financial Accounting waan irraa kan eegallu ta'a jechuudha. Chaaptarii isa jalqabaa introduction waan ta'eef har'a introduction irratti konseptii maal akka qabuu fi kanneen biroo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni channelii keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Akkasuma channelii koorsiiwwan exit exam wajjin wal qabatanii fi akkasuma ibsa waa'ee exit exam irratti banne haarawatu jira jechuudha. Shamtech tutorials kan jedhudha. Isa sanis seenuudhaan subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'an isin afeerraa keenya jechuudha. Mega rammo akan ilaallu chapter isa jalqabaati accounting for income tax kan jedhudha jechuudha. Income tax yeroonu galii gibira jechuudha. Gibira galii kanarratti akkamitti akka advance of financial accounting ilaallu kan ilaallu ta'a jechuudha. The first it is what is a tax? Tax it means that refers to a compulsory contribution made by individuals and entity to government income tax. It is a tax which depend on income generated individuals and entities. Tax yero jennu jechuudha. It is obligation or compulsory jechuudha. Compulsory nu isa dirqama, it is a must contribution jechuudha. Isa dirqama walitti sassabamu by made individuals or entity. Namoota kaffaltiin regulationii biyya saniitti dhaabbatamee akka kaffalamuuf irratti godhame. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti namoonni qarshii 600 ol galii argatan jechuudha taaksii akka kaffalan, kan sanii gadi ammoo akka hin kaffalle kan taasisudha. Kanaaf it is to government income tax jechuudha. Galii mootummaadhaaf galuu jechuudha. It depend on incomes. Galii argamu irra dhaabbachuudhaan kan walitti sassaabuudha jechuudha. Galii akkuma isin jee jalqaba 600 irraa eegalee yoo kan qabaate bifa kanaan kan guuru ta'a jechuudha. Okay. Income tax it is imposed individuals entity taxpayers in respect of incomes or a profit earned by them. Income tax yeroo jennu namoota dhuunfaa irraa istee akkasuma entity irratti jechuudha. Galii yookaan bu'aa argatan irratti kan dhaabbatudha jechuudha. It is income tax generally is composed as a product of the time the tax rate and the time the taxable incomes. Income tax in akkuma waliigalaatti jechuudha. Yeroo tax rate irra dhaabbatame jechuudha. Yeroo tax ratein kennamu jechuudha. Eenyudhaani Minister of Revenue dhaan jechuudha. Ministeera galiitiin baay'ee waan ta'eef jechuudha. Reetii san irra dhaabbatame taxable income. Taxii san kan galii san kan akka kaffalamu taasisamudha jechuudha. Isa kanaan maal jenna jechuudha? It is income tax jechuu ni dandeenya jechuudha. And it is what is a tax base? Tax base means it is a tax refers to total incomes. Isa kana jechuun galii waliigalaa including salary, income from investment and assets. Galii investment irraa istee akkasuma qabeenyota garagaraa irraa argannu kana jechuudha. That can be taxed by a taxing authority. Kan irraa maal goonu jechuudha? Taxing goonu jechuudha. And it is used to calculate tax liability owed by individuals or corporations. Akkasuma tax liability ni jira jechuudha. Deferred liability kan jennu jechuudha. Liqaa tursiisuudhaaf yookaan of dura liqaa tursiisuu yookaan waggaan kun dabaree akka waggaa biraatti dabaruuf jechuudha. Taksiin jechuudha ni taasifama jechuudha. Akkuma akka Itoophiyaattis akkuma addunyaattis jira jechuudha. Bifa kanaan kan irraa kaffaluu danda'anii dha jechuudha. Kanaaf the tax liability is determined by multiplying the tax base by the tax rates. Formulaan or measure kan ittiin goonu jechuudha. Haalawwan asii olii kanaanii jechuudha.
tax liability yeroo goonu liqaa yookaan liqaan taaksii nurratti hafuu wanni beeknu jechuudha. Tax base times tax rate dhaan jechuudha. Tax base and tax rate. Tax base yeroo jennu tax report dha jechuudha. Taxiidhaan yeroo report goonu jechuudha. Kana ratein immoo Minister of Revenue dhaan kan baay'ifamudha jechuudha. Isa kana waliin baay'isuudhaan tax liability arganna. Akkasuma tax basis kan itti arginu tax liability over tax rate dhaani tax base keenya arganna jechuudha. Taxiin keenya hagam akka kaffalamu qabu kan ittiin beeknudha jechuudha. Mee formulaawwan asii olii amma argine kanarratti fakkeenya tokko haa ilaallu jechuudha. If Mr. Ababa, a businessman, happened to earn 20,000 last years. Mr. Ababan daldalaan jedhamu jechuudha. Yoo 20,000 argate qabaate jechuudha. Out of this amount yookaan 20,000 kana keessaa 15,000 was subjected to taxes. Taxiidhaaf kaffala jechuudha. Let us now consider tax liability assuming tax rate of 10%. Tax liability isarra jiru jechuudha. Rateidhaan meeqa parsantaa 10 jechuudha. Total income galiinni waliigala qabu birrii 20,000. 20,000 kana keessaa taxable income jira jechuudha. Taxable income nu harka jira jechuudha. Taxable income wanta taxii kaffalu qabu jechuudha. 15,000 jechuudha. Rateidhaan yeroo baay'ifnee baafnu meeqa 1,500 ta'a jechuudha. 20,000 kana keessaa meeqa baasna jechuudha. 1,500 baasuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif kun akkuma jennee jechuudha. Taxable income tax base argachuudhaaf tax basing keenya is equal to tax liability over tax rate. Tax liability keenya 1,500. 1,500 kan akkamitti arganne yennee tax liability keenya akkamitti akka dhufe tax base times tax rate dhammas. Tax liability kan argachuudhaaf taxable income multiplied by tax rate or 10%. It is 1,500 ta'a jechuudha. Akkasuma tax base argachuudhaaf immoo tax liability over tax rate dha. Tax liability keenya 1,500 meeqaaf irra jechuudha. Parsantaa 10 irra kana 15,000 ta'a jechuudha. Tax base keenya jechuudha. Base isaati jechuudha. Tax liability nurra jiru immoo 1,500 ta'uu beekuu qabna jechuudha. Bifa kanaan hojjetamuu danda'a jechuudha. Okay, fundamentals of accounting for income taxes. Wanti nuti qabachuu qabnu isa kana jechuudha. There are the following guideline of tax authority. Taxii tokko kaffaluudhaafis ta'e hojjechuudhaaf guideline yookaan qajeelfamoota lama qofatu jira jechuudha. Qajeelfamni lamaan keessaa ta'u inni dura by IFRS guidelines to support information to investor and creditors. IFRS dhaan taxii yookaan guideline hojjetamuu jira jechuudha. Income tax jechuudha. Income tax kana eenyutu fayyadamaa jechuudha. Information kanaaf investors namoota invest godhu akkasuma credit namoota namaaf liqeessan. Maaliif galii keenyaa fi qabeenya keenya beekuudhaaf jechuudha. IFRS waan barbaachisuuf bifa saniin laalamaa jechuudha. Isa kana eenyutu fayyadama? Namoonni investara akkasuma namoonni maallaqa nuuf liqeessuu barbaadan akkasuma dhaabbanni illee jechuudha. Baankis ta'e yeroo nuuf liqeessuu barbaadan IFRS guideline irra dhaabbataniiti nuuf kennuu danda'anii jechuudha. Bifa saniin kan ilaalamudha jechuudha. IFRS bifa kanaan nama fayyada jechuudha. And IFRS and the tax regulation differs in a number of ways. Karaawwan hedduudhaan jechuudha garaagarummaa qaban jechuudha. Inni jalqaba guideline IFRS dha. Inni itti aanu immoo the regulations. The tax regulations. Tax regulation kana immoo namoonni itti fayyadaman eenyudha jechuudha. It is a government. Isa kana namni itti fayyadamu jechuudha. Maal jechuudha? Provide money to support government operations. Mootummaan bifa taksiitiin walitti qabachuudhaaf maal keenya ilaala jechuudha. Tax regulation akkaataa tax regulation itti hojjetuun hojjetamee taksii walitti sassaabachuudhaaf isa fayyada jechuudha mootummaa.
Garuu IFRS eenyu fayyada jechuudha. Namoota investorotaa fi kireeditaroota fayyada jechuudha. Kanaaf taaksii regulationiin tax income kana isaaniif fayyadamaa jechuudha. Akkasuma pre-tax financial income kan jennu jira jechuudha. Pre-tax financial income kan jennu jechuudha. Taaksii jalqaba jechuudha. Osoo hin kaffalle jechuudha. Akkuma asitti agartu pre-tax financial income it is also refers to as income before tax, income for financial reporting purpose, and income for book purpose. Company determine pre-tax income according to IFRS. Inni kun pre-tax financial income ammas maal jechuudha. Osoo taxi hin kaffalle jechuudha. Galii keenya beeku, financial income keenya beeku. Pre-tax, pre jechuun maal jechuudha? First or before jechuudha. Osoo taxi hin kaffalle dura galiin keenya hagam akka ta'e beekuudha. Isa kana eenyutu ittiin fayyadamaa jechuudha. According to IFRS itti fayyadamaa jechuudha. They measure object of providing useful information to investor and the creditors. Isa herreegnu kana jechuudha yookaan isa madaallee ilaallu kana jechuudha. Pre-tax financial income kana jechuudha. Kaayyoon isaa maal jechuudha? Provide useful information yookaan gabaasa guutuu kennuudhaaf eenyuudhaaf investor and creditors isaanumaaf jechuudha. Investorotaa fi creditorotaaf kan kennuudha jechuudha. But in taxable incomes it is a tax accounting term. It indicates the amount used to compute income tax payable. A company determines taxable according to tax regulations. Income tax provide money to support government operation akkuma jenne jechuudha. Inni kunis taxable income jechuudha. Galii taaksii kaffaluu danda'an hagam takka ta'uu isaa kan hubannu jechuudha. Maal jechuudha immoo taxable income yeroo jennu wanti simply biyoo qabdan taxable income jechuun taaksii isa kanarra dhaabbannee kan kaffalluudha jechuudha. Maal taxable income irra dhaabbannee taaksiin kan kaffalamuudha jechuudha. Taxable income keenya meeqa jennee reetiidhaan baay'ifnee haga kaffaluu danda'amu sun kan nu agarsiisudha jechuudha. Taaksii mootummaaf yeroo kaffallu taxable income irra dhaabbanna jechuudha. Taxable income keenya meeqa akka ta'e. Pre-taxii immoo yeroo liqeessaan tokko liqeessuudhaaf deemu galii isaatii fi qabeenya isaa ilaaluudhaaf pre-tax financial incomeetu isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf bifawwan kanaan ilaaluu qabna jechuudha. Income tax expense, income tax payable kan jennus jira jechuudha. Income tax payable fi income tax expense yoo garaagarummaa isaa ilaallu income tax payable tax report irratti kan fayyadamnudha jechuudha. By the tax regulation bakka inni jechuudha. But income tax expense immoo IFRS irra fayyadamna jechuudha. IFRS irratti income tax payable yeroo argachuu barbaanne jechuudha. Measure yeroo goonu taxable income times rate dha jechuudha. Taxable income times rate jennee kan argannu ta'a jechuudha. But income tax expenses akka itti argannu jechuudha. Income tax expense immoo pre-tax times rate dha jechuunis. Pre-tax financial incomes, pre-tax income times rate dha jechuudha. Walitti hidhata qaban jechuudha. Income taxiin taxable income wajjidhaan wajji maal qaba jechuudha? Hariiroo kan qabudha jechuudha. Akkuma jenne jechuudha. Asuma irratti akka jennu tax expense jechuudha. They are calculated on pre-tax incomes. Taxable expense, tax expense in pre-tax income wajjin calculate godhama jechuudha. And the tax payable is calculated on taxable income. Taxable income dhaan calculate kan godhamudha jechuudha. Kanaaf the amount of tax expense and the tax payable may not be equals. Walqixa ta'uu hin danda'an jechuudha yeroo calculate godhamu. Bal'inaan gadi ilaallaa jechuudha. Akkaataa walqixa ta'uu dhabuu isaanii kan ittiin ilaalludha jechuudha. Erga kana hubanne jechuudha. Erga kana adda baafanne jechuudha. Maalitti dabarraa? Fakkeenya mee kana haa ilaallu jechuudha.
maal wantoota asii olii dubbanne kanarra dhaabbanne jechuudha. Okay, ABC company are reported revenue of 113,000 and the expense of 16,000 in each of first 3 years of operations. ABC company yookaan ABC inchi jechuudha. Report yeroo godhu jechuudha jalqaba 130 galii argate jechuudha. 130 kana keessaa 60 maalii expense dha jechuudha. Waggaa meeqaaf? Waggaa 3 dhufan kana hundaaf. In each tokkoon isaaniitiif isaan raawwate jechuudha transactionii lamaan kana jechuudha. Kanaaf bifa akkamiin akka hojjennu yoo ilaallu the first akkuma jenne the following guideline of tax achumatti deebinaa jechuudha jalqaba. Guideline taxiin keenya maali? IFRS fi tax regulation dha jechuudha. Kanaaf IFRS akkamitti akka hojjetamuu fi tax regulation akkamitti akka hojjetamu halaallotaa jira. The first revenue or IFRS reporting. IFRS reporting irratti yeroo goonu waggaa 3 irratti 130 goonaa jechuudha. Maaliif yeroo jennu jechuudha? Kaashiin dhufuu baasu jechuudha. Walumaa gala barreessina jechuudha. Account receivables ta'e, kaashiis ta'e, maallaqni dhufuu baatus waliigala qabeenya nuti qabnu kan nama bira jiraatu ta'es, kan namaaf liqeessine ta'es, kan bakka biraa keenya ta'es, isa kana walitti sassaabuudhaan IFRS irratti barreessina jechuudha. But in tax regulation they are not recorded. Bifa kanaan hin barreeffamu jechuudha tax regulation irratti jechuudha. IFRS irratti garuu bifa kanaan barreeffama. Akkasuma expense nuti waggaa 3 tokkoon isaanii irra baafne 60 jechuudha. Erga kana goone jechuudha pre-tax financial income arganna jechuudha. Pre-tax financial income akkamitti arganna? Revenue minus expense. Revenue keenya 130, expense keenya 60. Yoo wal raayisnu 70 dhufa jechuudha. Inni kun totally pre-tax income. Pre-tax income keenya walii gala meeqa jechuudha? 200 fi 1010 jechuudha. Pre-tax financial income jechuun galii taaksii osoo hin kaffallee argannu jechuudha. Ganaa taaksii warraa kaffalluutu jira jechuudha. But it is pre-tax. It is before tax income jennaan jechuudha. Taaksii income yookaan taaksii osoo hin kaffalin yookaan gibira osoo hin kaffalin galii arganni. 70 waggaa 3 each of the 3 years. And the income tax expenses. Amma immoo baasii taaksiidhaaf baafamu parsantaa 40 jechuudha. 70 arganne kana keessatti meeqa kaffallaa jechuudha? 28 kaffallaa jechuudha. Taaksiin nuti kaffallu jechuudha amma. Income tax expense jennaan jechuudha. Income tax expense akkamitti arganna? Pre-tax financial income times rate dha jechuudha. Rating keenya 40% dha. Pre-tax income keenya akkuma arginutti each of the first dha jechuudha. Each of the first years, second years and third years. Isaan kanaan baay'ifna jechuudha yeroo argannu. For that purpose the following the same expense to the tax authority in each of the years, but in report taxable revenue of 100,000 in 2019 and 150,000 in 2020, 140,000 2021. Garuu akkaataa ittiin taaksiin galmeessu garuu IFRS irraa garagara ta'a jechuudha. Isa kana akkuma arginu pre-taxiin keenya 70 income tax expense keenya meeqa ta'e jechuudha? 28 ta'e jechuudha. 28 ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo kana arganna jechuudha. Amma tax report yeroo goonu revenue keenya asirratti yoo ilaaltan 100 ta'e jechuudha. In 2019 2019 irratti 100 ta'e. Maaliif?
asirratti ta'e yoo kan jennu ta'e 130 keessaa 30 maal ta'e jechuudha account receivable dha. Account receivable IFRS qofarratti kan record ta'udha jechuudha. But in tax regulation there are not recorded. Account receivable hin barreessinu jechuudha. Maaliif haga maallaqni kun galutti nu harka hin barreeffamu jechuudha. Maaliif taaksii kaffaluuf deemna waan ta'eef. Kanaaf yeroo taaksii kaffallu 100 ta'a jechuudha. Maaliif 30 galii hin galle waan ta'eef jechuudha. Kanaaf expensiin keenya in each of the 3 years it is the same. Wal fakkaata jechuudha expensiin keenya 60 jechuudha baasii nuti baafnu. Taxable income. Taxable income keenya meeqa ta'a jechuudha. Taxable income yeroo inni akkuma jalqabee isiniin jenne isa kanarra dhaabbannee taxable income kanarra dhaabbannee gibira keenya meeqa akka kaffallu kan beeknudha jechuudha. Taxable income. Duboo kan akkamitti arganna 100 60 yeroo hir'isnu 40. 40 gibira nuti kaffaluu danqabnu jechuudha. Bifa kanaan kan kaffalluudha jechuudha. Okay, achi booda kana booda jechuudha 2019 irratti taaksii nuti kaffaluu dandeenyu jechuudha meeqa akka ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. Income tax payable jedhama jechuudha. Income tax payable argachuudhaaf taxable income times rate jennaan jechuudha. Taxable income keenyaa fi maaliif taxable income maal jenne gibira nuti kaffalu irra dhaabbannee jechuudha. Isa kana baay'isu parsantaa nuti kaffaluu qabnu. Parsantaa nuti kaffaluu qabnu parsantaa 40 waan ta'eef yeroo kana 16,000 kan kaffallu ta'a jechuudha taaksii. Mee bara 2020tti haa dabarru. Bara 2020tti 150 ta'e jechuudha. Maaliif 150 ta'e asitti maallaqni keenya 30 hin galle jechuudha. Account receivable dha jechuudha. Waan galuudhaaf deemu IFRSin galmeessee garuu taaksiin hin galmeessu jechuudha. Tax reporting jechuudha. Or tax regulation jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana immoo 2020 irratti 20 ni dhufe yookaan galeef jechuudha abbaadhaaf. 20 waan galeef 100 irratti 130 duraan jiru. 130 irratti 20 idaanaa 150 ta'a jechuudha. 150 ta'a jechuudha walii galeessaa maaliif 20 irratti dabalame waan ta'eef. 20 waan irratti dabalameef goone jechuudha. Asirratti garuu maallaqni hin seenne waan ta'eef irraa hir'isne jechuudha. Kanaaf yeroo 150 irraa 60 hir'ifnu taxable income keenya 90 dhufa. Yeroo kana meeqa kaffalla jechuudha. Income tax payable keenya akkuma jalqaba waliin baay'ifneetti jechuudha 36 dhufa jechuudha. Lakkuma taaksii yookaan revenue keenya dabalaa deemuun taaksiin kaffalluu deemnus dabalaa deemaa jechuudha. In 2021 2021 irratti immoo 130 jiru irratti jechuudha galiin 20 galeera jenne 2020 akkattis galiin hafe jechuudha 10,000 hafe jechuudha. Kumni kurnan kun 2020 akkatti galeef jechuudha. Yeroo kana 140 ta'a jechuudha. 140 kana yeroo walirraa hir'isnu 60 80 dhufa. 80 kana yeroo walirraa hir'u jechuudha taaksii kaffallu 32 arganna jechuudha. Waliigala 80 fi 4 ta'a jechuudha. Bifa kanaan taaksiin kaffalamaa jechuudha. Kanaaf akkuma jenne jalqaba 2019 irratti 30 nurra 30 kan nuuf hin galle jira. 2020 irratti immoo 20 nuuf galeera. Achiin yeroo kana yeroo dhumaatti garuu 2021 irratti birrii 10 hafee nuuf galee jechuudha. Kanarra dhaabbannee haala kanaan nuuf guutamaa jechuudha. Taaksiin kaffalamuu qabu bifa kamiin akka kaffalamu haala kanaan laaluu dandeenya jechuudha. Okay, erga kana ta'e jechuudha. Akkamitti amma disclose akkaataa ittiin goonu kan ilaallu ta'a jechuudha.
isaanawwan income tax expense fi income tax payable jedhamanidha jechuudha. ABC kaampaanii keessaa kan fudhannudha jechuudha. Yeroo disclose goonu jechuudha. Income tax expensein eessarraa arganne IFRS irraa. Income tax payable immoo tax irraa arganna jechuudha. Kanaaf IFRS irratti yeroo galmeessinu on each of 3 years there are 28,000 kuma 28 ta'a jechuudha. Waggaa sadeen tokkoon isaaniitti jechuudha akka baasii nuti taaksiidhaaf baafnu, baasii nuti gibiraaf baafnu IFRS irratti kuma 28 tootaalii kuma 84 dhufa jechuudha. Income tax payable irrattis yookaan tax regulationiin yeroo galmeessinu jechuudha. Kuma 16 akkasuma kuma 36 akkasuma kuma 32 payable kaffalle jechuudha. Taaksiidhaaf waliigala kuma 84 dhufa jechuudha. Innis wal qixa jechuudha. But garuu asirratti garaagarummaan jiru maal jechuudha? Deferred tax liability wanta jedhanii jira jechuudha as keessatti. Deferred tax liability jechuun gibira kaffalu yaanu gibira kaffaloo kana jechuudha tursiisuudhaaf handura darbuu jennee waggaatti aanuuf akka kaffalluuf kan ofirra dabarsinu jechuudha. Bifa kanaan kan tax regulation galmeesse waan ta'eef bifa kanaan 84 wal qixate jechuudha. But waggaa tokkoon isaaniitti garuu garaagarummaa qabu. Tootaalii garuu wal qixa jechuudha. Differensiin as jalatti arginu kun jalqaba kuma 12 jechuudha. Tax expense kuma 28 baasii yookaan taaksiidhaaf baasii baafneeti meeqarraa kaffalle jechuudha. Kuma 16 qofa kaffaltii irraa kaffalle. Kuma 16 yeroo irraa kaffallu kuma 12tu nutti hafa jechuudha. Kuma 12 kana jechuudha kaffaltii kana kaffaluudhaaf maal jennaan jechuudha. Kuma 12 kana it is a deferred tax liability jennaan jechuudha. Kuma 12 kana jechuudha waggoota dhufuuf akka kaffalamuuf dabarsee jechuudha yookaan deferred yookaan tursiise jechuudha akka turee kaffaluuf walii galamaa jechuudha. Tax reporting yookaan tax regulation irratti jechuudha. Kanaafuu mee waggaa 2020 irratti yeroo dabarsinu jechuudha. Kuma 28 baasii keessaa kuma 36 kaffale. Kuma 36 yeroo walirraa hir'isnu meeqa ta'a? Kuma 8. Kuma 12 asitti haferraa kuma 8 kaffale jechuudha asitti. Wanni kanatti bracket goone kun it is negatively garsiisa jechuudha. Wanta darbe san kaffaluu isaa asitti amma kuma 8 kaffaltii duraanirra jiru kaffaluu isaati jechuudha. Kuma 12 irraa jechuudha. Akkasuma waggaa sadaffaa itti aanu keessatti immoo kuma 4 xumure jechuudha ofirraa. Kuma 4 kaffaltii ofirraa kaffalee jechuudha. Yeroo kuma yeroo walirraa hir'isnu jechuudha guutuu isaa 0 ta'a jechuudha. Maaliif kaffaltiin kaffalame disclose goonaa jechuudha. Tootaalii kuma 84 hir'isu kuma 84 0 nuuf dhufa jechuudha. Kanaaf wanti asitti beekuu qabnu taaksiidhaaf baasii nuti baafnee fi taaksiidhaaf wanni nuti kaffalle garaagarummaa qabaatus dhumarra yookaan boodarra garuu wal qixa yookaan disclose 0 ta'a jechuudha. Stepin itti disclose goonu isa kanaan jechuudha. Akkuma argitan the difference between income tax expense and the tax payables in the examples, the variation basic accounting for financial reporting and tax reporting. Isaanowwan lamaan tax expense fi tax payable kan tax financial reporting yookaan IFRS fi tax reporting irraa walitti dhufanii variation isaanii laalleedha jechuudha. Kanaaf inni kun in ABC report pre-tax financial incomes kuma 70 pre-tax qaba jechuudha. Kana jechuun kaffaltii gibiraatiin malee kaffaltii akkasuma income tax expense baasiin income yookaan taaksiidhaaf baasuudhaaf deemu kuma 28 waggaa 3 hundaaf jechuudha. Waliigala kuma 84. Akkasuma taxable income irratti immoo 2019 taxable income isaa only 40,000 kuma 40 jechuudha. Akkasuma 2020 irratti kuma 90 akkasuma 2021 irratti kuma 80 jechuudha. Bifa kanaan kuma 200 fi kuma 10 ta'a jechuudha.
garaagarummaan isaa. Kanaaf wanti asirratti hubachuu qabnu differensiin yookaan humni 12 kun it is will pay in the futures. Wanta of dura kuma 12 kana fuulduraaf kaffaluu qabu yookaan kaffaluudhaaf karoorfatuudha jechuudha. 2020 fi 2021 irratti kaffalee jechuudha. 2019 irratti maal godhee jechuudha? Humni 12 kun deferred ta'ee jechuudha. Okay, how to record this? How to journalize this methods or this idea? Wantoota kana amma akkamitti akkaataa ittiin record goonu kan ilaallu ta'a jechuudha. The first 2019 tax expense keenya 2028 it is deebii side irratti barreessina. Tax payable keenya immoo kuma meeqa? 16 jechuudha. Kan kaffalle jechuudha. 16 kaffalle. Baasiin nuti baafne 2028. Yeroo baasiin dabalu expense yeroo dabalu isatti barreeffama akkuma accounting equation irratti barreessinu jechuudha. Debit side jechuudha. In payable yeroo kaffaltii kaffallu garuu debit barreessina. Deferred tax yookaan maallaqni nuti tursiisnee kunis maal ta'a jechuudha? Credit side ta'a jechuudha. Kanaaf wal qixa ta'a jechuudha. Both side are equals or dual record dha jechuudha inni kun. Dual osoo hin taane multiply dha. Baay'ee sadii waan qabuuf jechuudha. In 2020 2020 irratti garuu akkaataa ittiin galmeessinu bifa 2019 irraa adda ta'edha jechuudha. Maaliif kan jennu yoo ta'e baasiin keenya ni dabale 2028 ni baafne expense dha akkasuma deferred tax liability ammas liqaa yookaan taaksii tursiifne waggaa darbee waggaa kana 2020 irratti kaffalluutu jira jechuudha. Sanis ni kaffallee jechuudha. Waliigala tax payables kaffaltiin nuti taaksiidhaaf kaffallu 36 jechuudha. Argitanii bakka kanatti 2028 deebitii ta'a expense dha akkasuma deferred tax liability yookaan maallaqni tursiifame khabara 2019 kaffalamuu qabu 2020 tti kaffalle meeqa irraa kaffalle 8,000 irraa kaffalle jechuudha. 8,000 kana yeroo kana deebit goona jechuudha. Akkasuma 2021 tti tax expense keenya 2028 deferred tax keenya garuu 4,000 jechuudha. Kumni arfan kun 12 deferred tax haferra isa dhumaa kan kaffalla jechuudha. Asii achitti waggaan itti aanu kan kaffalamu miti jechuudha. Waa'een 12 deferred tax 2019 irratti kaffalamu qabu asirratti goolabamaa jechuudha. In 2021 and tax payable keenya waliigala meeqa ta'a jechuudha? 32 baasii baafna jechuudha. Tootaalii inni waliigala 84 ta'a. 84 kan IFRS fi 84 kan reportii yookaan tax regulation difference between these two incomes in expense and in payables there are zero. The difference it is disclosures jennaan jechuudha. Bifa kanaan taaksiin akkaataa ittiin kaffalamu kan hubannoo ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hubachuu qabna jechuudha. Kanneen hafe immoo video itti aanu irratti kan hojjennu ta'a jechuudha. Ammaaf videoon kun asirratti kan goolabnu ta'a jechuudha. Like share gochuudhaan yookaan isinitti tole ta'e comment jala irratti paartii itti aanu akka qopheessinuuf nuuf barreessaan isiniin jedhama. Kanaaf har'aaf qophiin keenya kanuma fakkaataa haga qophii kaan inni wal irratti nagaa tura.